akkuma abbaan isaa ajajeetti akkuma abbaan isaa gorsettis gorsa abbaa isaa fudhachuudhaan namni abbaa fi haadha kabaju jireenya bara baraa akka jiraatuuf gorsa abbaa fi gorsa haadhaa namni dhaga'u nama Waaqayyoo jaalatuu fi nama seera Waaqayyoo eeguu fi nama abboommii Waaqayyoo kurnan kabaju waan ta'eef akkasin eeguuf iddoo isin qopheessetti akkasin geessuuf ergamaa koo isin duraa na ergaa. Seera ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 20 irratti. Egaa maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Ameen. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo ijoollee chaanaalii miidiyaa keenyaa hunduma keessaniif maqaa Waaqayyootiin nagaa isin gaafadha. Akkam jirtu? Akkam yoo nageessanii? Akkam turtanii? Hunduma keessanii lafa jirtanitti biyya jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha. Egaa akkasumas ayyaana ergamaa qulqulluu Rufaa'el hangafoota keessaa hangafa tokko kan ta'e baga geessanii baga ittiin sin ga'e jechuu jaalanna. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ergamoota Waaqayyoo kan uumes wanta hin jirrerraa gara jireenya kanaatti kan fide ergamtoonni Waaqayyoo ilma namaa araarsuuf Waaqayyoof ilma namaa walitti araarsuudhaaf kadhannaa ilma namaa gara Waaqayyootti geessuudhaaf akkasuma immoo ilmaan namaa gargaaruudhaaf Waaqayyo biraa isin ergamu. Egaa ergamaan qulqulluu Rufaa'el garuu kitaaba Xoobit irratti barreeffame akka jiruttis namni Xoobit jedhamu tokko yeroo turettis namni kuni nama Waaqayyo waaqeffatus nama Waaqayyo waaqessu nama Waaqayyo sodaatu nama mana qulqullummaa keessatti deddeebi'ee seeraa fi abboommii Waaqayyo nama eegu ture. Jaalalli Waaqayyoos nama qabu ture. Nama jaalala Waaqayyo qabu ture. Egaa nama akkasii Waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ani karaa irratti akkasin eeguuf akkasin hin gufanneef ani ergamaa koo isin dura nan ergaa akkuma jedhee seera ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 20 irratti yeroo argattan jecha kanaa ni argattu. Egaa akkuma kanaaf Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ergamtoota isaatiin nu eegaa. Nama Xoobit jedhamu tokko ilma tokko qaba ture jedha kitaaba Xoobit irratti yeroo dhaqxanii dubbistan. Innis yeroo dulloomee jirutti umurii isaatis waan deemeef ilma isaa tokkicha kana osoon ani jiru otoon ani lubbuun jiru otoon ani hin boqatin otoon ani addunyaa kanarraa hin sokkin akka deemte mallaqaan isiif hiriyaa koo kan nama nan beekudha akkan sii kaa'e waan jiruuf mallaqa sana akka dhaqxee fidduuf yookiin immoo akka niitii fuutuuf kana sitti himuun barbaada jedhee ilma isaa Xoobiyaafis ibsee jedha. Xoobiyaasis akkuma abbaan isaa ajajeetti akkuma abbaan isaa gorsettis gorsa abbaa isaa fudhachuudhaan namni abbaa fi haadha kabaju jireenya bara baraa akka jiraatuuf gorsa abbaa fi gorsa haadhaa namni dhaga'u nama Waaqayyoo jaalatuu fi nama seera Waaqayyoo eeguu fi nama abboommii Waaqayyoo kurnan kabaju waan ta'eef egaa Xoobiyaasis gorsa abbaa isaa fudhatee biyya mallaqni yookiin qarshiin jiru san deemuudhaaf egaa biyya sanillee hin beeku waan ta'eef nama miltoo isaaf ta'uu barbaadachuutti ka'ee jira. Egaa gaafa inni nama miltoo ta'uuf barbaadu ergamtoota Waaqayyoo keessaa hangafoota 7 keessaa ergamaan qulqulluu Rufaa'el nama fakkaatee Xoobiyaattis mul'ate jira. Xoobiyaasis nama fakkaatee ani qulqulluu Rufaa'el otoo jedhee maqaa isaa hin ibsinii fi maqaan koo Azaariyaas jedhama jedhee maqaa isaa nama fakkaatee maqaa isaa ibseefi jedha. Sanaan boodaan nama fakkaatee wal baranii jira. Kanaan booda murtoo isaa kan ta'e isa gargaaruudhaaf nama kana kan argateef abbaa isaattis hime. Abbaan isaattis adaraa ilmi koo kuni takkaa manaa hin beeku waan ta'eef takkaa anarraa fagaatee hin beeku waan ta'eef adaraa waliin nama kana galaa qabachiisee
nama kana faana ilma isaa Xoobiyaasis ergee jira. Yeroo ergamaan qulqulluu Rufaa'el nama kana karaa itti agarsiisaa gaafa karaa isaan irra waliin deemanis gaafa deemaa oolan laga Xeegros jedhamu tokkottis laga san gubbaarra gaafa ga'an Xoobiyaasis laga sanitti seenuudhaan uffata isaatis ofirraa baasuudhaan gaafa nama isaa dhiqatus qurxummiin guddaan tokko yeroo kanatti yeroo itti dhufus ergamaan qulqulluu Rufaa'el qurxummii kana akka qabu ajaje jedha. Yeroo kana Xoobiyaasis akkuma ergamaan qulqulluu Rufaa'el itti himes ergaasaa akkuma inni dhageenis qurxummii san qabee jira. Sanaan booda qurxummii kana qabiitii qalii hadhooftuu fi tiruusaa keessa baasii kana garuu immoo bilcheessinee haa nyaannu jedheen jedha. Sanaan booda akkuma ergamaan qulqulluu Rufaa'el Xoobiyaasitti dubbate Xoobiyaasis akkuma ergamaa qulqulluu Rufaa'el ajajee hojjeteera. Egaa nutis akkuma kitaabni qulqulluu nutti dubbate akkuma wangeelii Waaqayyoo nuun jedhu yeroo hojjenne akkuma abboonni keenya qulqulluun nu barsiisan yoo hojjenne akkuma sagalee Waaqayyoo dhageenyetti yeroo hojjenne nuti akka eebbifamnu asumarraa kaanee ni hubannaa jechuudha. Ergamaan Waaqayyoo yeroo Xoobiyaasitti dubbatu Xoobiyaasis ergaasaa hin dinne gorsa isaas hin dinne akkuma inni jedheen raawwatee jira. Yeroo kana Xoobiyaasis hadhooftuu fi tiruu san qabatee akkuma ergamaan qulqulluu Rufaa'el gorsettis qabatee gara mana Raagu'eel dhaqanii jira. Egaa ergamaan qulqulluu Rufaa'el garuu Xoobiyaas Raagu'eel intala Saaraa jedhamtu waan qabuuf intala kana akka fuudhuuf Xoobiyaasitti dubbatee jira. Xoobiyyaas immoo seenaa intala kanaa waan beekuuf intalli Raagu'eel Saaraa kan jedhamtu kuni seexana Asmaadoosiin qabamtee hanga abbaa warraa torbaa irraa ajjeese. Seexanni kun yeroo Saaraan akkuma fuudhamtee hamma abbaa warraa torbaa irraa ajjeesee jira. Egaa seena kana Xoobiyaasis waan beekuuf waan seena kana dhaga'ee jiruuf sodaatee jira. Anis warra kootiif nama tokkodha. Ani warra koo dadhabaadha. Nama warra koo awwaalu hin jiru. Nama warra koo gargaaru hin jiru. Kanaaf seena ishee waan beekuuf sodaate. Ergamaan qulqulluu Rufaa'el garuu meeshaan ani harkatti qabadhu siin jedhee si qabsiise kun hadhooftuu fi tiruun kun yeroo itti taasisu seexanni sun akka badu beekuu qabda. Akkasuma immoo abbaan kee waan siin jedhe hin dagatin jedhee fira kee keessaa akka fuutuu si ajajee jira. Kanaaf gorsa abbaa keetii ajaja abbaa keetis gochuu sirra jira jedhee ergamaan qulqulluu Rufaa'el nama kanaafis dubbatee jira. Gaafa mana Raagu'eel ga'anis Raagu'eel gaafa isaan arges gammachuun isaan simate. Ida gammachuun isaan simate booda Xoobiyaas ilma obboleessa isaa akka ta'e dabaree boodas waan qabu boodas qalee haala adda ta'een simate boodas egaa Xoobiyaasis akkuma ergamaa qulqulluun gorsee waan jiruuf gorsa qulqulluu ergamaa Rufaa'el yaadatee Raagu'eel intala isaa akka fuudhuuf intala isaa akka kennuuf gaafatee jedha. Yeroo kana Raagu'eel akkas jedhee intala koo fuudhuun hin dandeessaa kan biraan inni shalaatu kun jiru kanaaf akka ati fuutu anis nan barbaada jedhee jaalate jedha. Kabajaan simatee jedha. Yeroo kana Xoobiyaas fi Saaraan mana tokkotti ol galanii booda egaa gaa'elli keenya akka nuuf qajeelamuuf egaa waan nuti deemnuuf akka qajeelamu argatuuf Waaqayyo kadhachuu qabna. Kan nu qajeelchu Waaqayyoodha jedhee Xoobiyaasis kadhannaa Waaqayyotti seenanii jedha. Yeroo Waaqayyoon kadhachuuf ka'anii akkuma ergamaan qulqulluu Rufaa'el hadhooftuu fi tiruu kana itti aarsi jecha jedhu waan gorfamee jiruuf yeroo kana Saaraatti hadhooftuu fi tiruu kana yeroo itti aarsu seexanni Saararra bulee abboota abbaa warraa ishee torba darsa ajjeesa kan ture kun seexana Asmaadoos kan jedhamu kun irraa iyyee kaatee jira. Irraa ba'ee kaate. Kanaan booda akka ittiin deemnettis irraa deemee jira. Xoobiyaanis ishee fuudhuudhaaf fedhii guddaadhaan of keessatti uume.
sanaan booda gammachuu ta'e Xoobiyaas ishee dhufu guyyoota 14 fi gammachuu irra turanii jedhan maatii Waaqayyo. Sanaan booda ergamaa qulqulluu Rufaa'eel fi Xoobiyaas abbaa warraa gara abbaa isaaniitti deebi'uudhaaf gara mana isaatti deebi'uudhaaf guyyoota 14 booda garuu yeroo deebi'an abbaan isaa Xoobichi ilma isaatiif baay'ee yaaddaa waan tureef ilma isaa Xoobichi waan irraa yeroodhaaf tureef baay'ee yaaddaa ture jedha. Yeroo kanas gaafa ilma isaa ofiitti ilma isaa argus ija isaa ilaalu waan ta'eef Xoobichi iji isaa in argu waan ta'eef yeroo kana sagalee ilma isaa yeroo dhaga'uttis ilma isaa simachuudhaaf yeroo kaatee ilma isaa simachuuf ka'uu lafa dha'ee jedha waan iji isaa hin agarreef. Yeroo kana ilmi isaa Xoobiyaas kun hadhooftuu fi tiruu san ija abbaa isaatti yeroo dibu iji abbaa isaa Xoobichi namni jedhamu kun iji isaa hin fayyeef. Ergamaan qulqulluu Rufaa'eel guyyaa ija Xoobichitti fayyiseedha. Guyyaan kun guyyaa addaatidha. Kanaan booda garuu oolmaa nama kanaa kaffaluudhaaf nama kana waamanii jedha. Isaan ergamaa Waaqayyoo akka ta'e hin beekne waan ta'eef. Garuu yeroo kana ergamaan qulqulluu Rufaa'eel akkas jedheen oolmaa kana hunda kasanii oolee Waaqayyo keessan galateeffadhaa. Kana hunda kasanii raawwateef Waaqayyo keessan galata galchaa. Ani hangafoota ergamoota keessaa tokko ergamaa qulqulluu Rufaa'eel anaadha jedhee ergamaa qulqulluu Rufaa'eel akka ta'e of ibseef jedha. Sanaan booda Waaqayyo isaanii akka galateeffatanii fi jabaatanii amantaa isaaniitiif akka dhaabbataniif gorsee biraa deeme jedha. Kanaaf hunduma keenya ayyaanni ergamtoota akkasuma immoo akkuma Xoobiitii fi Xoobiyaa gargaaree nu hundumaa ergamtoonni Waaqayyoo akka nu gargaaraniif Waaqayyoon ergamtoota akka nu eeguuf ergamtoota isaatiin akka nu tuksiif egaa ani kanarratti akka isin eeguuf iddoon ani isin qopheessetti akka isin geessuuf akka miilli keessan hin gufanneef akka isin hin badneef ergamtoota koo isin dura nan ergaa akkuma jedhe Waaqayyoon gooftaan keenya ergamtoota isaatiin nu haa eeggatu. Amiin. Kan nu barsiise kan nu gorse maqaa gooftaa keenyaaf galanni haa ta'u. Galanni Abbaaf, galanni Ilmaaf, galanni Hafuura Qulqulluuf akkasuma haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam fannoo isaatiif galanni haa ta'u.